Ashamaa akkam jirtu Abdii Miidiyaadha. Egaa guyyaa irraa miidiyaa keenya irratti jechaadha kan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Artistiin kun artistii baay'ee jaallatamtu taatedha. Biyya keenya keessatti jechaadha. Dandeettii guddaa beekamtii guddaa kan qabdudha. Uummanni hedduu kan jaallatanii fi hedduu kan dandeettii isheetiin bu'aaran akkasuma dandeettii taatummaa kan qabdudha jechaadha artistiin kuni. Yeroo hedduu kan isheen irratti mul'attullee kan isheen irratti argamtullee diraamaa garaagaraa hojjechuudhaan uummata bohaarsuutiin uummata bashannansiisuutiin kan beekamtudha jechaadha. Garuu wanta isheen uffattee uummata duratti as baate kun jechaadha wanta baay'ee nama saalfachiisuuf wanta waaqa duukaa walitti nama buusudha. Kana duukaa wal qabsiisee macaafarraatii waa'ee kanaa ilaallume. Egaa macaafarraatii kun akkuma argitan seera uumamaa boqonnaa 3 irraa kaastanii jechaadha. Murtoo waaqayyoo dabarse kan jedhu jechaadha. Booficha hafuura bira dhumaa sanaaf jechaadha. Kun dubartootaa fi boofa kana gidduu diinummaan akka inni jiru bal'inaan kan ibsudha jechaadha. Boofni fakkeenyaa fi jannata keessaatii akka dhalli namaa ba'uuf taatee guddaa kan qabatedha. Akkas jechuun seexanni boofarra goree boofni immoo deemeeti kan inni Hewaaniin dogoggorse jechaadha. Egaa gara macaafa qulqulluutiin yoo ilaallerree jechaadha boofni kan abaaramedha. Diinummaallee kan qabanidha jechaadha shamara duukaa. Garuu shamarri kuni artistii jabduu taatee osoo jirtu akkamittiin uffannaa kana uffattee uummatatti as ba'uu dandeesse? Kun osoo beektuudha yoo ta'e irraa deebi'uu qabdi. Dhiisuu qabdi jechaadha wanta kana guutummaa guutuutti. Dogoggoraan uffatte yoo ta'e immoo kanarraa deebitee uummataaf ibsitee jechaadha. Sababa kanaan uffadhe dogoggoreen uffadhe kan jedhuun uummata ishee dhaggeeffatu yookiin dhaggeeffattoota ishee fi as baatee dubbachuu qabdi jechaadha. Maaliif uummata hedduudha kan ilaalu kana. Uummata hedduudha jechaadha kan mucayyoo kana hordofu. Kanaaf uummata dogoggorsuun nama dogoggorsuun hin barbaachisu jechaadha. Maaliif akkuma argitanii artistiin faranjii kunillee jechaadha ani isheen uffattee jirtu uffatuma kanadha. Boofuma kanadha jechaadha. Waa'ee kanaa duukaa wal qabsiisee jechaadha irra deebi'ee ammallee xiqsii kana isiniif fideen jira. Xiqsii kana irra deebitan dubbisuu dandeessu. Murtoo waaqayyoo dabarse jechaadha. Boofni gaafa Hewaaniin dogoggorse abaarsa akkamii abaarame umurii isaa guutuu akka lafarra foqoqaa hafuu kan abaarame jechaadha. Abaarsi kanatti irra ga'e boofarra. Garuu immoo dhala namaaf boofa gidduu keessumattuu dubartoota duukaa dubartoonni diinummaa guddaa qabu jechaadha boofa waliin. Maaliif yeroo fuula waaqayyootti dhiyaatanitti Addaam Hewaantu na dogoggorsee jedhe. Hewaan garuu boofatti na dogoggorsee jette. Yeroo kana diinummaa guddaatti isaan gidduutti uumame jechaadha. Boofaaf Hewaan gidduu kan jiru jechaadha. Garuu har'a mucayyoon artistiin kun maal gootee laphee isheetti yookiin immoo uffannaa ishee irratti baastee uffattee dhufte jechaadha. Kun guutummaa guutuutti yaada macaafa qulqulluu faallessuudha. Kan nuuf galuu qabu jechaadha. Bara dhumaa kana keessa immoo macaafni qulqulluu dubbatee jira mul'ata Yohaannis irratti. Hafuuronni bara dhumaa akka isaan itti uummata kana dogoggorsuudhaaf ka'an. Kanaaf yaadota garaagaraatti dubbatameera mul'ata irrattillee. Kanaaf artistoonni keenya of eeggachuu qabu. Wantoota akkasiirraa deebi'uu qabu. Wantoota akkasiirraatii of jijjiiruu qabu jechaadha. Maaliif hordoftoota hedduu qabu waan ta'eef. Hordoftoonni kun maal irraa baratume? Kanarraatii maal barachuu danda'u? Kanaaf jecha macaafa qulqulluu dagachuu hin qabnu. Seera cabsuu hin qabnu. Seerarraatii cabsineennaan garuu gaabbiitiin deebi'uu qabna jechaadha. Kanaaf an artistii kana jibbee osoo hin taane itti murteessaan jira osoo hin taane kun icciitii jabaa kan qabudha. Icciitiin boofaa immoo abaarsadha. Boofa kana immoo kan hedduu jaallatan kan waaqessan yoo jiraatan warroota hafuura bara dhumaa warroota illumineetii ta'an qofaadha. Kanaaf yoo dogoggortee ta'e irraa deebi'i. Yoo dogoggorre taate garuu yoo osoo beektuu uffatte ta'e garuu yeroo dhiyootti argatta gatii kee jechaadha. Sababiin isaas hafuurri darbatamee waa tokkoyyuu nama gochuu hin danda'u. Dadhabaadha jechaadha. Injifatamee dhufe waan ta'eef hafuura kufee hordofuun sin barbaachisu. Egaa chaanaalii keenya sabskraayibii godhaa, laayikii godhaa. Ergaan guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun amma wal agarruutti
turtii gaarii, galatoomaa.